Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtantus nagaa qabu. Isiniin jechuun jaaladhaa har'a bakka kanatti kaakimirii wayitan isinii fidee too dhufe isiniin jechuun jaaladhaa kafan waa'ee biyya arabaat irraa dubbachuun barbaada. Akkuma argaa jirtan isin sinanatti fakkaatee dubbatamee dhumu guurramee illee dhumu jechuudha. Kafana walirratti baay'isee tan miicee amma mee adda baasa jedhee tanan jechuudha. Egaa Haannaa wajjin asirra dafqi nurra cuteetoo jira. Isheenillee ana gargaaraa jirti. Mee nagaa seen haa jettuuti achiin booda mee itti deebina waa'ee uffata kanniinitti. Haannaa mee nagaa jedhi. Daawwattoota ayyaantuu sallaa nagaa jirtanii fayyaa keessanii viidiyoo biraatu sammuu. Ono jalqabeetti xumura bira geessu. Ayo karako kolfan. Ana ko wajjite dhugaa jechuun ganaa jalqabuu fi nagaa isin jechuun viidiyoo biraatti walitti deebina jechuun ishii tokkuma ta'e. Walitti deebina jennee. Viidiyoo biraatti isinii dhufee. Viidiyoo biraatti isinii dhufeettee anumatu dogoggoree. Waa'ee kafanaa har'a kafana dachaasaa. Shaantaawwan as jira. Amma dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kafana kanniin kafana uffadhu moo kafana uffanne tuyyuu biyya arabaatii dhufe kan caale. Mee waa tokko inumarraa barattan jedhee tayyaala dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kafanni biyya keessatti uffatu. Hawaasa keessatti mana keessa amma yeroo baay'ee kafana kanniin ni hawwina. Ni hawwina jechuudha. Biyya ormaa keenya isaan ni uffatu. Egaa Araboonni maal inni yoo uffata uffatanii mana isaanii keessa namni tokko dhaqee mana isaanii nan kaaka'u. Miti kutaa isaaniitii miti oddoo isaanii keessa namni seenu. Namni gaafa seenu guyyaa dhufu sa'aatiitti dhufu sakandiitti dhufu waliin bilbilanii waliin dubbatanii. Biyya keenya maaltu ta'a? Ganama saa 12tti namni dhufee karra sirratti rukutaa yoo ati ittiin raftee galgala erga sa'aatiin deemee namni ollaan keenii dhufaa. Guyyaa irratti natti ho'e jettee uffatte namatti dhufa. Already kafana kanniin uffatte taanaan wayyaa biraa qopheeffattee teessa jechuudha. Kafana kanniin uffatte taanaan kafana biraa qopheeffattee teessa. Namni hoggaa karra kee rukute ati daftee kafana biraa uffatte jechuudha. Baay'ee rakkisaadha kafanni kanniin. Baay'ee hawwinaa guurree dhufu. Uffattee yoo naan jettan kafanni kunniin guyyaa gaafa tokko dura kiyyarraan ga'ee toon beeku kafana baay'eedha. Wal keessa makame malee jechuudha. Kafana baay'ee fidee kafana akkanniin wani. In uffatamu waa kanniinitu. Jechuun kadhatti hawaasni wajjin jiraattu murteessaadha. Kaa iddoon ati jiraattu murteessaadha. Wanni gootomtu iyyuu jiru. Ati amma natti ho'e jettaa egaa adaaman baay'ee ho'iti natti ho'eettee gaafa ati uffattu namni dhufa sitti namni sitti dawaleen dhufu biyya keessatti calliseetuma sitti dhufaa. Zin jedheetuma nagaa siin jechuun karaa hoggaa deemu namni nagaa siin jedha. Ati gadi bahuudhaaf waan nama mudate tokko waan nama ajaa'ibu guyyaa wayii baay'ee natti ho'e homtuu qa'een jiru. Ana qofatu iyyuu mana keessa jira. Wayyaa wayii uffadheetan kun akkanatti baay'ee qalbii takka bichaadha kun muluun isaa qullaadha asin baay'ee gabaabduudha homtuu jiru. Warri sagantaa wayii nutti himachuudha dhufan inuma qo'an muddamee rukuttaan akka maleedha. Fooxaa ta'e wayii akkanatti asirraan gad uffadheetuma itti gadi ba'e guyyuma aduu gubaa kana maal si dhukkubaa maal taate maa uffatte akkatti naan jedhan jechuun haga wayii hin qopheeffanne homtuu oddoo keessa hin jiru. Xiqqoo ishii wayyaa kanaan taa'ee tanan achiin booda wayyaa biraa uffadha jedhee tan jechuudha. Kanan akka kotte murteesse erga sanii numan dhiise. Wayyaa sana amma wayyaa keessa dhukatee jira dhugaa isinitti argisiisu baay'ee rakkisaadha jechuudha. Inni miti kanas miti kan biraatidha. Baay'ee rakkisaadha. Uffata inni hawwina garuu yoo ittiin ciistee wayyaa wayii mooyyuu akka bijaamaa wayii qopheeffatte yoggaa namni karra rukute ta'ee soorii sagaleedha fi isiniin jechuun jaaladha. Yoo qopheeffatte malee kafana kanniin uffattee too gadi hin baatu jechuudha. Baay'ee rakkisaadha wayyaan kanniinuu maaliif kun muluun isaa qullaas godha waan ta'eef jechuudha. Innaa kanaafuu maal isiniin jechuuf kan gabaabumatti kafana hin fidinaa isiniin jechuuf miti. Akka hawwine sanitti dhuffan biyya keessatti kanaadha. Tarii minaalbaata warri mana kondiiminii keessa jiraatan fooqii haga namni ol bahutti beekuu dandeessanii warri garuu lafarra jiraatan mana lafaa jechuudha hunduu lafumarra jiraata garuu warri fooqirra jiraatuu fi warri kun garagara uffachuu ni danda'a. Sababbiin isaa isaan maalidha? Hoggaa dhufan sagaleetu dhaga'ama mana biraa bira darbanii dhufanii akka sana of eeggannoon ni jira. Garuu lafatti baay'ee of eeggannoon ollaa yoggaa qabaatte gibbii kee keessa namni kaan hoggaa jiraate namni mana san dhufe mana keetitti ni goraa. Karri keetillee hoggaa cufaa ta'e nagaa miti maa karra gaddeeffatte waan akkasii siin jedhu
Kana fakkaata isiniin jechuufani biyya keenyatti uffanni baay'ee murteessaadha uffanni uffatanii amma namni baay'inaan shiitidha jechuudha biyya keessatti kan uffatu shiitii roormaanii oddoo keessas baateetti hin deemtaa mana keessatti sittiin hojjettaa rakkoo tokko hin qabu baratamaadha ijaa ta'eef jechuudha shiitiin asirrallee qallatu kuni dhoksaadha irraa gadee gadheelata feetu ofii keetiif wayyaa asitti qabsiifattee too gadi siiffatta feetu muluu gallakkista akkasidha jechuudha bakka ho'atetti namni kaawwatu baay'inaan shiitidha isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu kafana kanneen nam fide malee baay'eetu jira. Hin uffanne ani isiniin jechuu kan kafana baay'eedha kana qofaa miti. Baay'eetu jira garuu uffachuun nama rakkisa. Kafanni asitti uffatamu ani baay'ee surree minaaminaadha. Wayyaa shiitii haga ammaan binne. Warri yaadattan jiraattan ta'e immoo wayyaa kana kanaadha gonfoote jechuudha. Ijoolleen jalqaba hordofaa turtan ni beektu ka. Mashaarfaa wajjin hojjechaa warri turre. Ayeetu ishee mashaar amma gumaa tuubiidhaatti jijjiirratee too jira. Duraan ka mashaartuuf jedhee too jira. Yeroo isaa wajjin diraamaa hojjennu. Wayyaa kana warroonni jalqaba nafaana turtan ni yaadattu. Wayyaa kanaan haadha gonfoo ta'ee kanaan hojjechaa ture jechuudha diraamaayi. Seenumaa fa'aa taa'uufan dhugaa seenumaafan teessisaa too jira malee uffachuun baay'ee rakkisaadha. Wayyaa harka muluuti. Sittin tolu jechuudha hojiidhaaf. Wayyaa baay'ee diraamaa qofaaf. Kan toluu danda'u jechuudha akka uffata shibirreetitti. Kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladhaa uffata kunoo haga inni baay'atu laala. Garuu kana keessaa kafana meeqa uffattee oonaan jettani wayyaa muraasa. Nan ba'aa nan deemaa miti garuu wayyaa muraasan as keessa miicee gaafa maala uffata jedhutu jira. Kafanni kun muluun kafana uffata biyya kanatti isinitti mijatu miti. Ani garuu kafana dhugaa dubbachuuf kaarboon gooneen isinitti maafan ture shaantumaana fidadhe. Kafanumti shaantadhaaf fidadhe. Kafana laal kanniiffaadha jechuudha. Kanniiffaadha kun waan nan gaduuyyuu fuutee jirti. Uffachuuf baay'ee rakkisaadha asitti. Dhugaa naffide malee dhuffanne baay'eetu jira. Jechuun hoo akkam halkan karra kee cufatte wayyaa wayii of biratti qopheeffattee yoggaa karra rukutame kaatee uffatteen alatti baay'ee rakkisaadhaan isiniin jechuu jaaladha. Kana fakkaata waa'ee uffataati irratti fidatina isiniin jechuu kootee osoo hin ta'in akka feetanitti akka achitti hawwitassan madaami ilaaltanii hawwitassanitti uffachuun baay'ee tokko rakkisaadha. Isiniin jedha kafanuma kanniin keessa uyyuu kafana uffannetu iyyuu irra baay'ata. Mijatu sitti karaa gizee deemtu sitti mijatu taaksii keessatti natsaannatii siif hin kennu kan sochaatu makiinaa keetii miti akka mana madaamii isiniin jirtu jechuudha dubbiin. Karaarra dhaabbattaa ho'atu jira. Kafana qorraa ta'u fakkeenyaaf kanniin as Adaamaa keessatti amma guyyaa tokko maal bichaan uffadhe isaayyuu guyyaan uffadhe gimuruukii roobatu jira naan jennaan gimuruukii hoggaan deemu uffadhe malee in uffadhu iyyuun isiniin jechuu jaaladha maaliif asitti isaa waan biraati waan ta'eef iyyuun isiniin jedha as keessaa wayyaa muraasadha wayyaadhaan uffadhu. Egaa maal isiniin jechuu fananii walumaa galatti kafanan fidinaa isiniin jechuu koo osoo hin ta'in wayyaan achii finnee dhufna asitti michootiin qabu baay'eedhaan. Ani kaawwa akka namaatu kaargoon godhee ijoolleen kaargoo godhaa turan baay'eetu iyyuu jira. Baay'ee wanti siif fiduu qabdan wantoota akkanaa kana biyya keessatti illee siif fayyada. Bakka feetanuyyuu duroo daandiiwwan kan akka bakka wantoota isin fayyadu keessan wanta uffattan keessan kan akka wayyaa keessan uffattanii tuutmaayyaa kan akka wantoota adda addaa kan ni beektu inni sun already osoo isin danda'ame shaantaa guutuu fidhattanii dhuftanii biyya kanatti isin fayyada. Wanni faashiniin dhufu faashiniin darbu hin jiru. Wantoota akkanaa kan jechuudha waan isin fayyadu. Garuu uffata biyya keessa dhugaa suuqii hoggaa seentanii waa isin jechisiisa bakka wanni gootu hin jirtu mana kana shagamee ta'a. Wanni gootu hin jirtu suuqii deemteef malee homaa tokko miti biyya keessa kafanni sirriitti jira isin jechuun jedha waa'ee kafanaati irratti viidiyoo baay'een hojjedhe ka argitanii jirtu jechuudha uffata hundi keessanuu argitanii jirtanii. Hagas mara wayyaan biyya Arabaatti dhufe fudhatamaa hin qabu garuu inuma uffannaa michooti baay'ee namaan kennu yookaan immoo baay'ee filatamaa akkasiitii miti jechuudha. Adda si taasisa guyyaa eeggaddaa tokko waan taajjabeen qaba anis dhaabbadheen taaksii eeggachaa jira iddoo wayii taaksiin hin jiru bishaan qabadhee taa'ee bishaan dhugaa jira iddoon akka kaaffee wayiitidha. Ani immoo taaksiin ijaa dhabameef haala dhaabbachuun barbaanne bishaan qabadhee taa'ee jira. Ana cinaatti namoonni nyaata ajajatanii taa'anii gamatti immoo taaksii shamara eeggattoota iyyuu jira jechuudha. Mallattoo wayii qabna uffatumti keenya waan nama garramu keessa. Ilaalaal daasporaadhaan naamna jedhanii taasisaan isaan callisee tumanii bishaan kiyya dhuguutti taa'ee isiniin jedha.
Hollaan intallee mallattoo uffata isheetti iyyuu addaadha jechuudha shamara biyya keessatti. Kanan isiniin jechuufanii uffata odoo baay'ee baay'isuu baattanii isin cannaqa. Asitti keessattuu iyyuu gizee xiqquma ishii qilleensa asii furachaa deemtan kafana achi jibbaa deemtu osoo asitti biteettanii sin hawwisiisu isiniin jechuufanii kan uffattanirra kan taa'utu iyyuu caalaa kun akkuma argaa jirtan kana hundi isinitti mul'ata jedhee too yaadu kimmiriidha jechuudha. Kana keessa kan uffadhu miti kan uffatamneetu iyyuu caalaa wanti asitti mana keessa si fayyadu immoo jiraate taanaan osoo isinii danda'ame akkuma isiniin jedhe uffata jalaan kan hin mul'anne qof jalaanii uffata jalaanii ta'e osoo fiddanii dhuftanii kanumaan isinii dhaamu. Kunoo akkatti kan maramee tootaan isiniin jechuu jaaladhaa oduu isinitti baay'isee jira haanichoo chaa'u jedhii himme. Da'ee? Waan biraan qabu. Baay'ee sin jaalannee. Baay'ee sin jaalladha.